Seenaan keenya irraan tana ilma haadha ajjeesarraa dubbanna. Ilma haadha ajjeesarraa dubbanna. Ilmooti Yasiin narraa dhoyse jedhee haadha isaa halee keessa waraanee mataa gurra'ee jechuudha. Egaa jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaalii Doosaaworooti takkaammoo waan tursaa amiin. Egaa irraan tanallee viidiyoo haarawaa fi seenaa haarawaa qabannee isinii dhiyaanneerraa isiniin ja'a. Seenaa nuti qabannee isinii dhufne hunilleen seenaa addaati, seenaa ajaa'ibaati. Seenaa Masr magaalaa Kaayiroo keessatti hojjetamteedha. Seenaan kun maali jechuun keessanii hin oolamu. Garuu osoo seenaa keenyatti hin dabarre like subscribe godhaa, comment jalaan nu barreessaa. Egaa seenaan keenya irraan tana ilma haadha ajjeesarraa dubbanna. Akkamitti haadha isaa ajjeesuu danda'e? Maal irratti haadha isaa ajjeesee? Seenirraa haasofnaa, sanii fi qissaa saniin isin hima, seenaa saniin isin hima. Egaa seenaan teenya keessattuu gurbaan kun 98 dhalate lakkoofsa Awurooppaatti 48 na fakkaate. Seenaan tun turte garuu eega hojjetamte. Gurbaan kun barataa ture. Barnoota isaa fixee garuu yuunivarsiitiin seenne. Obboleeyyan isaa garuu akka jiran yuunivarsiitii seenanii kaan namuu dalagaa argatee fuudhee ilmaan horii jiraataa ture jechuudha. Isuma qofa yuunivarsiitii hin fixin dalagallee hin argatin hin fuudhinii jechuudha. Egaa gurbaan kun amma osuma deemu yeroo itti kutuu eegate abbaan isaaniitillee gaafa isaanii xiqqishaa du'e. Egaa abbaa haadha isaatiin hafuusi jedhan haati isaa inni himaala kan qabdu, qabeenya hin qabdu, dalagaa hin qabdu, intala tamisitti heerumaa jetteen nafuusiftu malee jee haadhatti lubbuu fide. Egaa ganduma isaanii keessaa haati intala takka laaltee fi dhaqanii gaafatanii intala warri abbaan intalaa akkamitti miyyoon teenya isa bira jiraatti mucaan kee dalagaa hin qabu, qaraatii hin finne, maallaqa hin qabu, qabeenya hin qabu. Akkamitti jiraatanii jaani. Haati hanga silaa aruuza hanga fuudha booda hanga fuudhaatii fi fuudha booda anu bira jiraatanii anaatu isaan danda'a. San booda innillee xiqqisho jee dalagaa ni argataa jetteetuma siyaasaan amansiiftee jechuudha. Akkasitti aruuza nagaa godhatanii ganda san keessatti fuudhanii wal fuudhanii osuma guyyaan deemuuti egaa hanga himee isarra jiraata. Egaa maaliif inni kun nama guddaadha. Akkasumatti jaartii qabu kana keessa ilmoon dhufuufaan mala. Hedduutu isa kun nama dalagaan seene yuunivarsiitii wayii seenee dalaguu eegale. Uummata achi keessaatii waliin taane ni bahe. Egaa garaaji boota makiinaatti dhiqan seene waliin taane ni bahe. Akhiraan maan tana obboleessisaa bira seenee jechuudha. Obboleessisaa wakaalaa makiinaa qaba. Inni makiinaa fidee gurgura. Makiinaa tana daldala. Obboleessisaa hojii dalaguu eegalee jechuudha. Egaa waan inni obboleessisaa ta'eef amantii guddaa irraa qaba. Khazinaa fi bootaa maallaqaatii fi kan hannu minaaminii waan gurguddoo tana biruma dhiisaa jechuudha. Maaliif waan obboleessisaa ta'eef. Inni kun zarafuu eegalee jechuudha obboleessisaa. Maallaqa nyaatu eegalee jechuudha ibsatti. Egaa sharikaan obboleessisaa tunillee xiqqaataa deemtee maallaqa dhabaa deemtee jechuudha. Obboleessisaa kun yaanni keessa deeme. Maallaqni kiyya kun garam dhaqaadha. Sharikaan tiyatuun akkamitti gabbuu dandeesseedha. San booda gisee xiinxaluu obboleessisaatu maallaqa kana nyaataa ture jechuudha. Akkasitti obboleessisaatiin maaliif amma obboleessisaatiin maallaqa kiyyaa akkatti na jalaa nyaachaa jirtaati wanni kun bareedaa miti jedheetuma afaan nagaatiin gorsee jechuudha. Akkamitti obboleessi kee guddaadhaan akkana itti jee diinni tolkee harkaata godhuu eegalee jechuudha. Akkas taate jeen obboleessisaa maallaqa keenyaa hin deemii jeenasi. Hin kennu maal fiddaa jeenan obboleessa kee guddaadha. Akkasuma wal lolanii jechuun keessatti wal loluma kana keessatti ablee fuudhee obboleessisaa kana diree jechuudha obboleessisa irra xiqqaa. Ni baasanii achumarraa obboleeyyan isaa hundaa wajji wal dhabanii amma manguddummaa ta'anii jechuudha. Manguddummaa gisee ta'an kana atiitu qalata qabaa. Jaanii itti murteessanii isin hundinuu natti garagaltanii je'eeti obboleeyyan isaa kana manguddummaa wajji ta'an jechuudha.
itti garagalee jechuudha. San irratti obboleeyyan isaa hundaa wajjin wal dhabe. Isaan dhiira 3 fi dhalaa takka akkasitti wal dhabanii jechuudha. Obboleeyyan isaa 3 hunda dhabee jechuudha. Waa gurbaan kun yaa eega dalagaa hundallee hin arganne intalti osuma deemanillee ammallee ilmoo dhalanii intalti hambaatuun egaa jireenya addunyaa waa baay'ee si barbaachisaa isaa taatu dalagaan qabu adda bahanii jechuudha. Ilmoollee fudhattee biraa fuudhee. Gurbaan kun kophaa hafee haati isaatillee biyya biroo biraa deemte. Haati isaa baatitti gurgurtaa qofa dhuftee isa laaltee dhufte. Gaafa isa laaltee dhufte kana isa laaluu dhufte shiraa manarraa kafaltee huccuu ilaa miiccee maallaqa dukkaana keessee fi yoonni waa haajame jechuudha. Biraa kutti qaalcha guddaa kana jechuudha. Qaalcha amma amataa 40 wayii. Osoo guyyaan deemuuti ammaan tana gurbaan kun gurubbii duriyyee keessa seene gurubbii hashiishaa fi mukaddiraata dhugdu. Mukaddiraata jechuun waan adii fuunfatan takka asirra kaayatanii. Gurubbii akkasiisan jala deemuu eegalee egaa saamni hattuutilleen hattuma jettee Oromoo hojii dhuguu eegalee hashiishaa fi mukaddiraata kanaa jechuudha. Osoo guyyaan deemuu amata meeqa deemanii isa taatu karaa kanarratti fufaa jira. Jaartii isaa taatu wal quban qabanii haati isaa guyyuun tokkicha baatee isaa dhufte isa waan tokkotee fi kutti waan inni itti jiru kanallee quban qabdu jechuudha. Amma guyyaa akhiraa kana haati nu dhufte guyyaa amma isii ajjeesuu deemaa galgala ta'oodha asrii kana dhufte saa hodhanii kana huccuu miiccee fi kiraa manaa irraa kafaltee nyaata gootee fi waa hunda gootee fi خلاص بورين ديما جتة أشوف بولته شو مجايسي أنا بر إيه كذي مجايسي أنا بر بولتو مجانيسي كون هلاتا نعطيه توما خراخف لي ريبا إحساس هنا شو مجان منا هيسا حشيشة في خدرات الرجوع جراي شو هاتي مو بانكبتو هاتي إشاو مسارته أول ديبته رفته شو هالكن amma inni halkan kan guutuu hashiishuma dhugaa jira. Fajrii azaanan haati salaatuuf gabbaate isii salaataa jirtu gabbahee ilmooti yasiin narraa dhoyse jee haadha isaa halee keessa waraanee mataa gurra'ee jechuudha. Yaa gisee warri hidhaatileen fuudhanii mootummaan dhaqqabdee fuute yeroo sanitti doktorrilleen gizee isa fahasu inni if quban qabu jechuu gizee haadha isaa akkas godhu. Ilaa yeroo ammaan tanaa sanitti inni haati isaa waan duute ittiin fakkaanne an haadhatii yaa abdan akkanan godhuu jeetuma haadee jechuu. Egaa jireenya addunyaa kun bakka ati takkaan hin dhagayettee takka ammoo niin gaayettee iyyaanne si godha. Jireenya addunyaa hunillee akka fedhesitti ulfaatutti rabbii kee dagatuun qabdu. Jireenya addunyaarraa abdii kutuun qabdu. Amma isarra guddisee wanni akkana godhe isin galame rabbi irraa fagaachuu isaati. Salaata dhuusuu isaati. Zikirii godhuu dhiisuu isaati. Waa baay'eetu akkan isa godhe jechuudha. Seenaa kanarraa waan baranuu daawwattoota keenya. Ati ilma namaa taate hanga lubbuudhaan jireenya kanarra jiraattutti hanga rabbiin si ajjeesutti takka si godhatutti waan ati addunyaa kanarra dalaytu sammuudhaan dalaguu qabda. Maaliif waan har'aa qofa yaadiin waan boroo fi ibsaa yaadi. Waan kaleessaa moo kadabre kaleessaa itti deebi'uu hin dandeenye. Kadir laman deebi'uu itti Oromoo. Garuu ammoo waan boriitii fi waan barboodaa waan baatii takka boodaa waan amata takka booda yaaduu qabda. Jireenya kana namni akkasiin ajaje. Ati ifii teetiif ajajuu qabda. Jireenya kanarratti akkamittiin deeme jettee sammuu tee keessatti ifitti himtee if amansiiftee deemuu qabda. Nuti gurubbii duriyyee jala deemtee waan agartee dhiiftee waan silaa si fayyadu dhiiftee waan silaa waa si godhu jala gisee deemtu sammuun teessa jirti. Haadha isaatiif illee rahmata waran karannaa fi rabbi rahmataa godhuufi. Isa immoo yeroo ammaan tanaa keessatti illee murtii ittiin murteessine
seenaan kun kan hojjetame turteedha garuu amata meeqa akka ta'e yaada turuu danda'u. Garuu amma hanga yeroo ammaa tanaa keessatti murtii takka itti murteessine hidhaa keessa jira. Saniifuu mee maaltu isin dhagahame seenaa kana dhaga'uudhaaf koomentii jalan nu barreessaa isiniin jenna. Namni ammoo koomentii jalan na gaafattan dursa seenaa natti himtu hunduudhaan seenaa hijibaan himu. Seenaan gurra kiyyaan dhaga'e seenaa. Ammallee waan inni dhufee isinii himu kun akka gaariitti keessa baradhu malee keessa qoradhu malee ol ba'ee abdar YouTube irratti ni himu beekaa. Saniifuu seenaan isinii himu kun dhibbarraan dhibbatti dhugaadha. Hanga viidiyoo birootii walitti deebinuuf viidiyoo kana laayikii godhuun dagatinaa koomentii nu barreessaa maaltu isin dhagahame seenaa kana dhaga'uudhaaf namni immoo chaanaal kiyya haarawaa sabskiraayibii godhaa sheer godhaa hiriyoottan keetiin bira gahaadha. Nagannaa turaa.